Pireezidaantiin Riippaabilikii Deemokiraatawaa Koongoo Feeliks Tshisekedi wiixata kaleessaa gita isaanii kan Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waliin Kinshaasaa keessatti wal arganii nageenya biyyattii fi kan kutaa sanaa irratti mari'ataniiru. Keeniyaan qaama humnootii naannoo Afrikaa Bahaa 900 gara Koongoo Bahaatti ergitee torban tokko booda pireezidaantonni lameen wal argan. Loltoonni kun gamasitti ergamuun Koongoo gama Bahaa keessatti tasgabbiin akka bu'u akka gargaaraniif akkasumas ribxa loltoota naannoo sanatti sosso'an hidhannoo hiikkachiisuuf jiru. Koongoo tasgabbii qabaatte ijaaruuf Keeniyaa fi hawaasni kutaa Afrikaa Bahaa cicha qabaa jechuudhaan Ruutoon irra deebi'anii mirkaneessan. Hii ya Luanda wangeweka nguvu, alafu president naye anaendelea kuongea na wakongomani wote. Anatia kitu anaita Hawaasa Afrikaa Bahaa jalatti biyya Koongoo kana keessatti nagaan akka bu'u gochuudhaaf kabajamoo pireezidaantii mootummaa fi uummata Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gargaaruudhaaf waan barbaachisuun gochuudhaaf waadaa seennee jirra. Kun waloodhaanis ta'e akka nama dhuunfaatti dantaa keenya kutaa nagaa qabu qabna. Magaalaa galma mootummaa Angoolaa keessatti bakka pireezidaantii Tshisekediin jiranitti pireezidaantii Ruwaandaa Pool Kaagaamee waliin wal arguuf karoorfamee jira. Kunis sochiin finciltoota Koongoo Bahaa keessatti gaggeeffame wal qabatee ji'ootaaf wal dhabdeen biyyoota ollaa lamaan gidduutti ega uumamee booda. Kinshaasaan Ruwaandaatu garee finciltoota M23 jedhaman humnoota koorratti deeggaraa jira jechuudhaan himatti. Kigaaliin garuu himannaa kana haaltee jirti. Marii mootummaa Koongoo fi gareewwan finciltoota gidduutti Naayiroobii keessatti wiixata gaggeeffamuuf karoorfame yeroo biraatti darbee jira. Koongoo Bahaa keessatti qorataa siyaasaa fi nageenyaa walaba ta'an Beelis Kaareeg akka jedhanitti milkaa'inni marii Kinshaasaa fi Kigaalii gidduutti taasifamu muddamsa Koongoo gama Bahaa keessatti uumame salphisuuf gargaaruu danda'a jedhu. Tujue ni wanani na wanani wameongea nini, hapana nje. Sisi tukue watemwe. Temwe ni watu tuone ile wanaongea nini. Pireezidaantichi uummata Koongoo biyya keessa jiru hirmaachisuutti fufuu qaba. Pireezidaantichi marii nagaa uummata Koongoo hunda gidduutti jalqabuu qaba waan ta'eef warri Koongoo maal akka barbaadan ni beekna. Rakkoo Koongoo mudate lammiilee Koongoo fi isaaniif hoogganoota biyya alaa jiran osoo hin taane kanneen biyya keessa jiraniin furuu barbaachisa. Gareen finciltoota M23 deebi'ee ka'uun nagaa Koongoo Bahaa irratti sodaa fidee torbanneen dhiyeenya kanaa keessa immoo uummata kumaantamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee jira. Wal waraansa Kiivuu Kaabaa keessatti gaggeeffamaa jiru waa'ee gosaa of keessaa qaba. Gareen M23 jedhaman hedduminaan warra Tuutsii irraa kan ijaarame yoo ta'u mootummaan Koongoo gareewwan finciltoota biroo kutaa sana keessa jiran kanneen Huuttuun hoogganaman irraa maatii keenya eeguu dhiisee jechuun himatu. Gareen kun hanga nageenyi isaanii gareewwan finciltoota biroo fi waraana Koongoo irratti mirkanaa'utti lolatti fufuuf dhaadatee jira. Joel Baraka qorataa wal dhabdee fi furmaataa kan dhaabbata Paul Institute jedhamu kan Koongoo keessaati. Imaammanni pireezidaantichaa yeroo hunda gareewwan finciltoota biyyattii keessa jiran waliin marii kamiyyuu akka hin gaggeessine dubbataa jedhan. Sasa nchi nyingi zinapenda rais wa Kongo aongee kwa sababu nchi nyingi ziko na interest zazo Mkongo, zina makampuni nyingi Mkongo na hazipendi vita ikuwe na rais naye anaona. Biyyoonni hedduun marii gaggeeffamu arguu barbaadu. Koongoo irratti fedhii guddaa qabu. Kanaaf walitti bu'iinsa arguun jaallatan. Pireezidaantichaaf filannoon dhumaa jira. Waadaa galan kabajuu qabu. Finciltoota waliin yoo dubbate uummata Koongoo biratti amanamummaa dhabuu danda'a jedhee sodaa guddaa qaba. Joseph Apollo hawaasni naannoo addunyaarraa amantaa waan dhabaniif gareewwan hidhatan nu baraaruu danda'u kunis waraana Koongoon qofaa jedhanii amanuu jedhan. Raia sisi tunachokitaka ni amani irejee mashariki mwa Kongo na amani hiyo itarejea kupitia nguvu za jeshi ya Kongo kwa sababu kwa sasa hivi Wakongomani wamejikuta kwamba ni kama gisi hawana rafiki. Nchi nyingi zimewatupilia, Umoja wa Mataifa Nuti siviloonni Koongoo Bahaa keessatti nagaan akka deebi'uuf kunis karaa waraana Koongoo akka deebi'u barbaanna. Uummanni Koongoo kana booda akka waan hiriyoota hin qabneetti biyyoonni hedduun isaan waliin akka hin jirreetti dhaabbanni tokkummaa mootummootaas nurratti karoorfachaa akka jirutti nutti dhaga'ama. Kanaaf waraana isaaniitti caalaa amanatu.
Kanaaf sagaleen dhaga'amu guddachaa kan jiru yoo ta'u hedduun marii nagaan waan jijjiiramu waan hin qabneef mormaa jiru. Ji'oota darban keessa loltoonni nagaa eegsisan kan tokkummaa mootummootaa fi humnootiin biroo namoota nagaa yookaan siviilota eeguuf Koongoo keessa jiraachuu isaanii mormuun hiriirri daandiirraa karoorfamee jira. Torban darbe pireezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuruu Keenyaataa Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Ruwaandaa daawwataniiru. Keenyaataan akka jedhanitti Ruwaandaan kanneen adeemsa nagaa gargaaruuf tattaafatan keessaa tokko ta'uu fi deemsa nageenyaa kana gargaaruufis garee finciltoota M23 jedhaman waliin dubbachuun dhiibbaa akka taasiftu naa mirkaneessiteetti jedhu Keenyaataan.